ilma namaa kana rabbiin waa hundarra tolcheetu akka social media ammatti waan guyyaarra update ta'aa deemu miti. Ilmi namaa update ka ta'uu danda'u sammuu isaa qofa. Maaliif jennaan sammuun isaa hara dur yaaddu kara negatiiva waa humaan qabne hayyattuu yaaddu taate humaan qabdu. Garuu qabaachuun qaba yoo hayyattu taate qabaachuun qabarratti argamti. Kanaafuu ati dureessa taatee jiraachuudhaafis hiyyeessa taatee jiraachuudhaafis filannoo lama qabda. Maaliif jennaan dureessaaf saa 24 kenname siifis saa 24 kenname. Hiyyeessaafis saa 24 kenname siifis saa 24. Hiyyeessinis ni nyaata atis ni nyaata. Hiyyeessis ni tarkaanfata atis ni tarkaanfatta. Atis ni agarta hiyyeessis ni dhagaa. Hundinuu akka qaamatti wal qixa. Garuu wanni takka wanni irra wal caaluun maali yoo hajjattu taate waan amma hojjechuu dandeessu akka reefu gaafii hafnisatti waan amma hojjechuu danda'u hundinuu dureessi if dura yaata. Waggaa irraa akkatti jiraachuun qabu yaata. Ati immoo teesseet rakkinuma amma sirra jiru qofaasuuti. Rakkina kana keessa akka itti baatullee asoon ta'in rabbillee maaliif rakkina harkiseettee isa ammaarraruutti illee deemta. Kanaafuu garaagarummaan sii fi dureessi jidduu jiru dureessi solvu godha waan arge takka. Rakkinni itti dhufe rakkina saniif harka kanneen jilbiifatee na gargaara achi naa qaba as naa qaba adeerri silaa na gargaare eessumni silaa na gargaare asoon jin jechuu akkamittiin rakkoo tana keessaa baajee yaada. Namni rakkoo keessaa akkamittiin baajannaan rabbiin mala siidee. Teessee immoo wooyi rakkinni kun dhufee jireettee rakkinuma kana ganama galgala haasawaa taate ati rakkina hojii saayiba taatee jirta rakkinni sirraa achi hin deemu. Kanaafuu dureessi hogguma hojjetu kasaaraan sodaatu akka itti waa cabsu beeka. Sambooda immoo yoo hofeellee akkatti beeka. Hiyyeessi yoo maal yoo hojjetu taate yaa rabbi tanuma nan dhabsiisin jaa. Du'aan inni firra jabeessullee xiqqoo takka. Maaliif jennaan waan dureessummaan taate argee waan hin beekneef jecha waan silaa argachuu barbaadu san hin barbaadu lakki tanuma nan dhabsiisin. Tanuma keessaa hin dhabini akkana jaayee. Akkas jedhee fira murteessa. Kanaafuu hiyyeessi waan hin qabne dhabuu fedhaa jaatu. Ni beektaa? Waan hin qabne. Waan qabne yoo dhabuu fedha. Hiyyeessi waan hin qabne maaliif dhabuu fedhe yoo hajjattu taate duraanuu turjaarummaan qabu yookaan immoo hiyyummaa isaa malee sooressummaan qabu. Duraanuu hin qabu tanumaa akka dhabuu fedhu jedhe. Waan qabne. Hin fedhe hiyyeessi waan hin qabne waan duraanuu hin qabne akka hin dhabne fedha maaliif jennaan duraanuu dureessummaan qabu hiyyummaa isaa akka dhabuu fedhu garuu. Tana. Waan ajaa'ibaati. Waan ajaa'ibaati qophiin kabajamoo obbo Walii wajjin goone hedduu nama bashannansiisaa waa hedduu akka irraa baratan abdii qabna. Gamanumaan qophiilee deddeebituu keessatti yaadaa fi bilchina inni qabu fuunee isin biraan gaafii kana fakkaattuun isin dhufuu dandeenya. Hara biraatiin ammas qophii mataa isaatiif danda'ee waa'ee jireenya keessanii qulfii isin laaffistuu qabateetis dhufuuf deema. Gamanumaan chaanaala keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe, like, share godhuu hin dagatinaa isin jenna galatoomaadha. Gamanumaan osoo qophii tan dhumatiin qofarratti dhaamsa hordoftoota keenyaaf inni qabu isa dabarsineeti achumaan hanga walitti deemnutti hangama kiyyaan salaamataa isin dhaammadde mee waan itti dhaammattu yookiin jecha gabaabaa tokkoon waan adda baatuun. Keessattuu yeroo ammaan tanaa keessatti dargaggoonni humna oomishaa gurguddaa qaban nuti akka namatti namummaa guutuu dhabneet akka jireenyatti jireenya guutuu dhabnee akka jaalalattis jaalala guutuu dhabnee akka silaa jireenya barbaadu osoo hin ta'in akka jireenya hin barbaannetti jiraachaa jirra. Jireenya keenya kanuu jijjiiruu danda'u rabbii tokkichaaf nu qofa. Kanaafuu jireenya ofii jijjiiruu dandeessu. Hadu'aa itti godhattee rabbiin kee akka sirraa jijjiiruuf karaa barachuu dandeessu irratti hirkattummaa dhiisiiti ganamaa galgala rabbii keetti boo'iti hojiin agarsiisi. Kana gizeen siin jedhu teessee rabbi kadhachuu qofa osoo hin ta'in waan rabbi kadhatte san galmaan ga'uuf immoo ati ganamaa galgala tattaafadhu. Maaliif jennaan sababa yoo ati bakkaan goobaatti rabbiillee waan siin gargaareef jecha. Kanaafuu dhaamsi keenya kan inni dargaggootaaf qabu boqonnaan akkanatti biizii nu godhaa jiru kun guyyaa tokko jazaa nu kafalu ta'a. Boqonnaan biizii ta'urra hojii faayidaa hin qabne illee yoo taate hojii faayidaa hin qabne saniin biizii ta'uu ishee. Kanaafuu dhaamsi kiyya kadhumaa boqonnaa biizii sin goote tana jijjiiraa ni dandeessan jijjiiraa ni dandeessanii ammas jijjiiraa galatooma. Galatooma.